Banfetan deema kore ujoollee harargee gaafadha dubbiin kana. Konkolaataan jalqaba birrii ittiin galtutu walitti guuramini rakkoo wayitu jiraa gurgurame moo isatti dabarra amma. Gama yoo dabarru miliyoona 2 fi homa gaafata. Konkolaataa kana bitamee mallayni ittiin galchan kun dhabame. Warri gurgurateettanillee rabbi isin yaadhiisu hin zollomtanii. Warri arsii gurgurateettanillee rabbi isin yaadhiisu hin zollomtanii. Warri gurgurateettanillee rabbi isin yaadhiisu hin zollomtanii. Warri arsii gurgurateettanillee rabbi isin yaadhiisu hin zollomtanii. Warri baalee gurgurateettanillee rabbi isin yaadhiisu hin zollomtanii. Warri harargee mabbitee harargee maan gurgurateettanillee rabbi isin yaadhiisu. Maaliif hundi keessanuyyuu geeyba haasayaa jirtan. Waan isinitti fakkaate haasayaa jirtan jechuudha. This is no good. Waan evidensii harkaan qabne, waan hin beeyne takka nama gaafatan malee akkasii miti jira kenna. Konkolaataan suni birrii Su'uudii riyaala 100 bitamee rakkoo wayitu jiraa gurgurame moo isatti dabarra amma. Gama yoo dabarru konkolaataan wanti gurguramee fi enu gurgurate mee isinitti fakkaatan enu gurgurate komenti gora nama jalaa gurgurate moo ustaazuma gurgurame moo maaliif gurgurame komenti gora komenti jaruma sikkomando RCE harargee bitte arsiin gurgurate konkolaataa harargee bitte arsiin gurgurate jara kam ustaaza soda jala jirta Kore'ee irraan beeknu kuna namni qabrii ufiitiif rabbiin sodaa tokkotti dhugaa dubbata hin beeknu sihi ay anu so konkolaataa miti lilmooyyuu gurguradheen beeku hin beeku ustaad ibsa'a Kore'ee baalee RCE hin beeknu waaqatu beekaa hin beeknu bale nutti himi. Okay. Amma komenti ke miliyoona 2 fi homa gaafata. Konkolaataa kana bitamee mallayni ittiin galchan kun dhabame jara. Miliyoona 2 kana dhabame. Subhanallah. Waan tokko rabbii uuma xiqqoo Oromoo kanatti illee guddisa. Konkolaataan argamee birriin ittiin galchan dhabame. Kuni qaanyi akka tabaatitti. Oromoon miliyoona 2 dhabdee konkolaataa gurgurachuu jechuun osoo arabnummaan sunuu dhageette osoo faranjiin dhageette this is shame for Oromo people. Ingiliffaan jechuun anama faranjiin isin dhageettu Ingiliffaan dubbadha. Miliyoona 2 jecha konkolaataan gurguramuun this is shame for Oromo people. Ingiliffaan ha faranjiin isin dhageettu saphina keessa. Banfetan deema kore ujoollee harargee gaafadha dubbiin kana. Konkolaataan jalqaba birrii ittiin galtutu walitti guuramini lammata mootu erga birriin xiqqoo walitti guuramtee kaate konkolaataa gaazaa malee konkolaataan bira akka biyya konkolaataa elektirikaa malee konkolaataan gaazaa akka biyyan galle karaa cufe mootummaa Itoophiyaati. Kanaafuu ummanni waan godhu tokko hin qabu jechuudha. Amma maaltu furmaata? Furmaanni maali? Furmaanni birrii konkolaataa ujoollee harargee kanatti. Konkolaataa ujoolleen harargee bitte konkolaataa itti gurgurame birrii miliyoona 1,800 lafa jiru kana irratti birrii sankara biyyaa erganii akka waan konkolaataan ujoollee harargee bitte lafa jirutti ummanni sikkoo mandootiif ummanni birallee abbaan barbaade birrii irratti dabalee miliyoona 5 konkolaataa bareeda jira jedhan. Miliyoona 5 konkolaataa bituudha isinii taya. Arreefii kana ustaad ibsaa dawwalee iccitii waan namni naan jedhalee dubbachuun jaaladhu namallee waraabuwan. والله kakadhesitti makuna rabbi kaatimaana haa jallisu.